Maqaa araara yookiin ijaarsummaa ABO waliin joonii mootummaan Itoophiyaa namoota isaaf amanamoo ta'an sadii gara biyya Keeniyaa Naayiroobiitti erguun dhagaamee kan jiru gaatoo haaluma kanaan dhiyeenyatti mootummaan Itoophiyaa basaasotaa fi humna tikaa hedduminaan gara biyya kanaatti ergaa jiraachuu irratti odeeffannoo bal'inaan nu bira geerra qabnam. Oduu biraatiin ilmaan Oromoo humnaan dirqisiifamuudhaan raayyaa ittisa biyyaatti makamuudhaaf waraanni Biltsiginnaadhaa maatii jalaa ukkaamsuun gara mooraalee Injiursootti ergaman fedhii keenyaan alatti humna waraanaa hin taanu jechuudhaan mormii sababa kaasaniif Oromiyaa bakkoota adda addaa keessatti hidhamanii dararama argaa jiraachuun dhagaamaa jira. Kanarrattis odeeffannoo dhaqqabe qabnam. Oduu gara biraatiin dhimma dalagaa Abbayyaa irratti United Nation gara mana marii nageenyaatiin guyyaa irraan tanaa marichi gara gamtaa Afrikaatiin dhiyeenyatti akka taasifamuuf murtee dabarsuu isaa kan dhagaame gaatoo kanarratti gara mootummaa Itoophiyaatiinis deebisaa kennamee fi murtee UN'dhaan dabarfame irratti odeeffannoo ba'an irratti wanta walitti qindeeffanne qabnam. Oduu biyya biraatiin US, UK fi Austraaliyaan dhimma nageenyaa irratti wal ta'uudhaan garba Hindii fi Paasifik irratti sochiin ishee cimee kan dhufe Chaayinaa qolachuudhaa fi waliigaltee jabaa taasisuun isaanii dhagaamaa jiram. Waliigaltee kanarratti xiinxaltoonni addunyaa hedduun yaada isaan kennatiifnii fi dhiibbaalee waliigalteen kun addunyaa irratti uumuu danda'u irratti gabaasota miidiyaaleen hedduun baasan irratti oduu walitti qabanne qabnam. Kabajamtoota hordoftoota keenya kunniin qabxiilee hangafoota oduu keessaa keessaa isaan muraasa hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana tura jecha oduu saatanaa kan isinitti himu an of beeksabaatiin. Nageenyi keenya kan jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haa gochaa namoonni miseensa YouTube chaanaalii keenyaa hin ta'in oduu fi sagantaan tojjun yeroodhaan akka isin bira geef subscribe godhuu hin dagatinam. Nu jajjabeessuudhaaf ammoo like, comment, share godhaa jecha gamanumaan gara bal'ina oduu keenyaatti isin dabarsinam. Maqaa araara yookiin jaarsummaa ABO waliin joon mootummaan Itoophiyaa namoota gara Naayiroobii Keeniyaatti erguun dhagaame. Namoota itti dhiyeenyaan keessa beekan akka jecha jiranitti mootummaan Itoophiyaa maqaa araara yookiin jaarsummaatiin waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisuuf jecha fulbana 15 2020 akka nama sadii gara Keeniyaa Naayiroobiitti erguun isaanii baramee jira. Akka maddeen odeessa kana keessa qaban jecha jiranitti mootummaan Itoophiyaa Haayiluu Goonfaa Abbaa Garsuu fi Bilisummaa Biraanuu namoota jaaman jaarsummaadhaaf gara Naayiroobiitti erguun isaanii kan beekame hoggaa ta'u namoonni kunniin waraana bilisummaa Oromoo waliin dubbanna maqaa joon gara Keeniyaa Naayiroobiitti imaluun isaanii himamullee garuu gama ayyoota olaanoo ABO waraana bilisummaa Oromootiin mariin jarreen kanaa waliin dubbatanii fi dibbachuuf illee deeman akka hin jirreetu dhagaame. Gaafiin akkanaa akka hin dhiyaatin kan dubbatu gootichi waraana bilisummaa Oromoo akkasumas yoo dhiyaates marii shiraatiif waraanni bilisummaa Oromoodhaa bakka akka hin qabneem ibsamee jiram. Kanumaan wal qabatee humni tika mootummaa Itoophiyaa fi basaastonni akka kanaa mootummaadhaaf amanamoo ta'an yeroo ammaan tanaa Keeniyaa Naayiroobii keessa baay'inaan jiraachuu isaanii kan barame hoggaa ta'u. Kanaafuu hawaasni Oromoodhaa gara jiraatan eeggannaa barbaachisoo taasisaa namoonni kunniin shira qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti akkasumas sochii danqadhaa hawaasa keessatti rakkoo uumuudhaaf deeman kanarratti xiyyeeffannoodhaan hordofuudhaan wanti isaan yaadan kun akka hin raawwanne yookiin rakkoo fi uummata Oromoodhaan biyyattii san keessa jiru irratti miidhaa argamuudhaaf deemaa jiru akka qolatan jechuudhaan maddeen odeeffannoo kana itti dabaluudhaan nutti himaniim. Oduu biraatiin ilmaan Oromoo humnaan dirqisiifamanii raayyaa ittisa biyyaatti makamuudhaaf waraanni murna Biltsiginnaa maatii jalaa ukkaamsuudhaan gara mooraalee Injiursoo ergaman fedhii keenyaan ala humna waraanaa hin taanu jechuudhaan mormii kaasuun dhagaame. Dargaggoonni Oromiyaa keessaa humna waraanaan ukkaamsamanii fedhii isaanii malee gara mooraalee Injiursoo geeffaman fedhii keenyaan alatti raayyaa ittisa biyyaa hin taanu jechuudhaan gaafii kaasan jumlaadhaan guuramuudhaan bakkoota adda addaatti hidhamanii jiraachuu akkasumas bakka itti hidhaman kanatti nyaatallee dhorkatamanii rakkoo keessa jiraachuun dhagaame. Akka gabaasni baajiru ifoomsoti dargaggoonni hedduun Oromiyaa keessaa humna waraanaatiin gara mooraalee waraanaa Hursoo geeffaman mormii kaasuudhaan dargaggoonni kun fedha keenyaan malee dirqiidhaan raayyaa ittisa biyyaatti nu makuudhaaf deemtu nuti sirna tiksuudhaaf lubbuu keenya wareenu jaanii Hursootti gaafii waan kaasaniif murnii shiftaa Biltsiginnaa dargaggoota hedduu mooraalee waraanaa Hursoo irraa baasuudhaan godinaalee Oromiyaa bakka garaagaraatti mana hidhaatti ukkaamsa jiraachuun beekame. Akka ragaan baajiru agarsiisutti dargaggoota fedhii keenya malee humna waraana raayyaa ittisa biyyaa hin taanu jaan keessaa kan mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Sabbataatti hidhamanii argaman dargaggoota 30 ol akka ta'antu dhagaame. Dargaggoonni Oromoodhaa kan magaalaa Sabbataa qofa keessatti hidhaman kunniinuu dhalootaan kanneen Oromiyaa godinaalee adda addaa ta'uun isaanii beekame hoggaa ta'u dargaggoonni 30 ol mana hidhaa san keessatti rakkoolee hamaadhaaf saaxilamaa jiraachuu kan himataa jiran ta'utu dhagahamaa jira. Dargaggoonni Oromoo hedduun humnaan Oromiyaa keessaa bakka akka leenjii waraanaa fudhataniif gara raayyaa ittisa biyyaatti makaman godhamaa kan jiran hoggaa ta'u mooraa leenjii keessatti fedhii keenya malee humna waraanaatti hin dabalamnu jechuudhaan mormii kaasaniin
baay'een isaanii akkuma dargaggoota magaalaa Sabbataatti hidhamanii jiran kan Oromiyaa bakkoota adda addaa keessatti ukkaamsamanii dararamaa hamaa argaa jiraachuu odeeffannoon ba'aa jiru kun ni ifoomsam. Oduma dargaggoota humnaan gara mooraa leenjitti oofuu wajjin wal qabatee dhaqqabaa jiruun yeroo itti kanneen hursoo dhaqan hin makamne jechuudhaan gaafii kaasan miidhaa adda addaatiif saaxilamanii jiran kanatti ammas Oromiyaa bakkoota adda addaa keessa dargaggoota bifa haaraan walitti qabuudhaan gara mooraa leenjii waraanaatti guuraa jiraachuun dhaga'amaa jira. Haaluma kanaan godina Harargee Bahaa Gooroo Guutuurraa dhimma kanarratti odeeffannoon ba'ee akka eerutti aanaa Gooroo Guutuu magaalaa Baroodaa Raddaa Ifadhaab keessatti qeerroon naannichaa humni waraana Biltsiginnaadha. Kaabinoota eeggamtuu sirna durii waliin ta'uudhaan humnaan guuranii gara mooraa leenjii waraanaa kan raayyaa ittisa biyyaatti ergaa jiraachuun dhaga'ame. Akka gabaasni Harargee Bahaa Gooroo Guutuu keessaa ba'aa jiru kun jedhutti namoonni dargaggoota humnaan waraanaan guursisanii gara mooraa leenjii waraanaatti ergisaa jiran keessa Abbaa Raddaadhaa Hassan Muummee nama jedhamu akkasumas Haqilee Aliyyii waajjira bulchiinsaa fi haqaa Anwaaree Muhammad Bakar, Asaladdiin Abdulkariim Rashid Muusaa Bakar, Hamsaa Laqaa Muhammad Bakar, Saifaddin Ali Abdullee kanneen jedhaman ijoollee qeerroodhaa kan waraana raayyaa ittisa biyyaa deemuu diddee dhokattuu qabanii reebuudhaa fi saamuudhaan gara mana hidhaatti guuraa jiraachuu maddeen odeeffannoo kun ni himani. Akka maddeen odeeffannoo naannichaa himanitti hanga ammaatti dargaggoonni baay'inni isaanii 45 ol ta'an kan leenjii waraana raayyaa ittisa biyyaatti hin deemnu yookiin gara kasan deemuudhaaf fedha hin qabnu jechuudhaan morman reebicha hamaa irraa erga gahanii booda mana hidhaatti darbatamanii miidhaa hamaadhaaf saaxilamanii jiraachuutu himamaa jira. Oduu gama biraatiin dhaabbanni biyyoota mootummoota gamtoomanii UN Itoophiyaa, Misrii fi Suudaan marii wal dhibdee dhimma hidha haaromsaa irratti marii akka itti fufanii fi mariin kun yeroo murtaa'aa keessatti akka gaggeeffamu akeekkachiisu mul'ate. Ibsi mana marii nageenyaa UN roobii kaleessaa baase biyyoonni sadeen afeerraa dura taa'aa gamtaa Afrikaa taasisee fudhachuudhaan maritti deebi'uu qabu kan joggaa ta'u biyyoonni sadeen akkaataa guutinsa bishaanii fi opereeshinii dichaa irratti waliigaltee seera qabeessa hunda hirmaachise irraa gahuu qabu jechuudhaan ibsi kun eeree jira. Manni maree miseensa 15 keessaa qabu kun taajabdoonni biyyoota sadeen biratti fudhatama qaban adeemsa marii waliigalteef taasifamu kana deeggaruu akka qaban kan dhaame yoggaa ta'u manni marichaa dhimma hidha haaromsaa irratti erga mari'atee callisee torbaanota 9 booda ibsa baasuu isaati. Keessattuu marii gara gamtaa Afrikaatiin qajeelchuunsaa mootummaan Itoophiyaa akkaan simata kan jedhe ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa baase keessatti kan eerame yoggaa ta'u itti dabaluudhaan garuu manni maree dhimma isa hin galchine laaquudhaan waa'ee mirga bishaanii keessatti abbummaan dubbachuunsaa waan itti gaabbuu qabu kan joggaa ta'u mootummaan Itoophiyaa miseensota mana maree adeemsa hojii manichaa dura dhaabbachuudhaan sirreessuudhaaf yaalan ni galateeffanne jechuudhaan ibsi mootummaa kun eerame. Ejjennoo Itoophiyaan dhimma hidha laga Abbayyaa irratti qabdu mirga isheetti fayyadamuudhaa fi hariiroo bareedaa biyyoota yaa gadii waliin uumuudha kan jiru ibsi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kun. Gama kaaniin pirezidaantiin biyya Misrii Abdul Fattah al-Sisii fi gitinii isaanii kan Riippaabilik Dimokiraatik of Koongoodhaaf Felix Tshisekedi waliin dhimma hariiroo isaanii fi dantaa waliin biyyoota naannawa kanaa irratti mari'achuun kan dhaga'ame yoggaa ta'u oduun kun ammoo qondaalonni lameen bilbilaan waliin dubbachuu isaanii gara dubbiimaa pirezidaantii Misriitiin gara fuula feesbuuka isaa irratti erga maxxanfamee kan dhaga'ame. Kunis kan ta'e fulbana 2020 akka pirezidaantii al-Sisiin biyyoonni lameen hariiroo gama siyaasaa fi dinagdee cimsachuudhaaf akka fedhan kan ibsan yoggaa ta'u gitinii isaanii pirezidaantiin Koongoodhaa ammoo gama isaaniitiin hariiroon Misrii waliin qabaachaa jiran dinagdee biyya isaaniitiif akkaan murteessaa ta'uudha himani. Yeroo ammaa durataa gamtaa Afrikaa kan ta'an pirezidaantii Felix dhimma hidha haaromsaa irratti Itoophiyaa, Suudaan fi Misrii mariisuudhaaf kan deemu yoggaa ta'u caamsaa darbee biyyoota sadeen gidduutti marii Riippaabilikaan Dimokiraatik of Koongootti qophaa'ee ture kan hin milkaa'in kan hafe. Hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa laga Abbayyaa irratti ijaaramaa jiru biyyoota ollaa Suudaan fi Misrii biratti dhiphina guddaa erga uume bubbulee jira. Misrii fi Suudaan gogiinsaa fi hanqina bishaanii nutti fide jechuudhaan ijaaramuu hidhichaa irratti amantee guutuu dhabuu hoggaa ibsatanii Masriin jiruuf jireenya lammiilee ishii bishaan kana irratti waan bu'uureeffameef dhimma hidha laga Abbayyaa kana akka dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuutti ilaalti. Itoophiyaan ammoo hidhichi wabii lammiilee miiliyoonaan lakkaa'amuuti jechuudhaan kan falmattu yoggaa ta'u hidhi sadarkaa xumuramaa irra ga'e kun marsaan isaa jalqabaa meegaawaayitii 750 maddisiisuudhaaf qophii akka ta'e mootummaan kanaan dura beeksisee ture. Bara 2023 wayita guutuun hojiitti seenuu dandeetti annisaa elektiriikii maddisiisuudha kana kan ammaan tana jalqabuudhaaf jiru kana si'a 8 akka caalutu himamaa jira.
Oduu biyya biraatiin ammoo USA, UK fi Austraaliyaan dhimma nageenyaa irratti wal ta'uudhaan garba Indii fi Paasifiik irratti sochiin isiidhaa kan cimaa dhufe Chaayinaa qolachuudhaaf waliigaluu beeksisanii. Akka waliigaltee isaaniitti Austraaliyaan niikulara galaana keessaa kan hojjettu waggaa ta'u Ameerikaan ammoo teekinooloojii isaa dhiyeesti. Waliigalteen isaanii kunis AUKUS kan jedhamu waggaa ta'u biyyoonni sadeen Artificial Intelligence, Cyberii fi teekinooloojii jajjaboo bira irrattis waliin hojjechuudhaaf kan waliigalanii. Kun waliigaltee humna ittisaa cimaa waggoota kurnan keessatti mul'ateedha jechuudhaan xiinxaltoonni kan dubbatan waggaa ta'u. Waggoota dhiyootiin as biyyoonni lixaa humna waraana Chaayinaadhaa cimaa dhufee fi sochii naannichatti gootuun yaadda'uun isaanii himamaa jira. Ibsa hooggantoonni biyyoota sadeen baasan tokkummaan isaanii kun naannichatti badhaadhinaa fi nageenya jajjabeessuudhaaf jechuudhaan kan himan waggaa ta'u. Imbaatiin Chaayinaa Waashingtan jiru ammoo biyyoonni garee kan hin ammanne ijaaruu hin qaban jechuudhaan waliigaltee isaanii kanarratti deebii kennuunsaa dhaga'ame. Waliigaltee biyyoonni sadeen waliin taasisan kan AUKUS jedhamu kun erga waraana addunyaa lammaffaas qindoomina nageenyaa isa guddaa mul'ateedha jechuudhaan kan namoonni hedduun eeraa jiranii. US, UK fi Austraaliyaan yeroo dheeraaf michoota kan turanis AUKUS tumsa humna ittisa isaanii cimsaniiti. Qindoomina biyyoota kanneen keessatti Niiwu Ziilaandii fi Kanaadaa kan dabalatan waggaa ta'u Austraaliyaan ijaarsa niikularii galaanarraa fudhachuun ishii carraa guddaadha jechuudhaanis namoonni xiinxaltoonni hedduun eeranii. Humni waraana Chaayinaa jabachaa dhufuun isaan akka yaaddaan kan godhe waggaa ta'u daangaa galaanarraa kibba Chaayinaa ta'uu irratti biyyattiin Veetinaam, Jaapaan, Filiipsii fi kaan waliin wal dhabaa turan yaaddoo isa kaaseera. Yeroo dhiyoos Chaayinaan humna waraanaa isheedhaa irratti hojjechuun jabeessaa kan jirtu waggaa ta'u humni eegumsa galaanarraa isheedhaa ammoo gara humna waraana biyyoota kaan waliin wal dura dhaabbachuutti jijjiiramee jira. Biyyoonni lixaa sochii Chaayinaa bakka biraatti gochaa jirtu kanaan yaaddoo kan himan waggaa ta'u. Ijaarsi bu'uuraalee misoomaa Chaayinaan iddoowwan garba Paasifikii irratti gochaa jirtuu fi daldalli isiidhaa fedha Austraaliyaa waliin akka walitti bu'u kan himamu waggaa ta'u. USA fi Austraaliyaan lamaan isaanii kun wal dhibdee dinagdeetti jechaa jiranii. Humni galaana keessaa kun saffisa guddaa fi jabina kan qabu waggaa ta'u adda baasuuf illee meeshaalee waraanaa kan caalaa ulfaataadha. Galaana jala yeroo dheeraadhaaf turuu kan danda'uu fi fageenya dheeraa imaluu kan danda'uu fi ba'aa baay'ees qabachuu danda'a. Austraaliyaatti akka ijaaramu ta'uun isaa Ameerikaan nageenya naannichaa eeguudhaaf baay'ee murteessaadha kan jedhan xiinxaltoonni. Ameerikaan meeshaa waraanaa galaana keessaa kan hojjettu yoo ta'u mirga abbaa qabeenyummaadhaan waggoota 50 booda qoodachuudhaaf jetti jira. US kanaan dura teekinooloojii humna galaanarraa isheedhaa UK qofaaf kan qooddu waggaa ta'u Austraaliyaan addunyaa kana irraa humna waraana galaanarraa niikularaan gabbifame qabaachuudhaan biyya torbaffaa ta'uudhaan galmooyte jirti. Kaan UK, US, Faransaay, Chaayinaa, Indiyaa fi Raashiyaa waggaa ta'an teekinooloojiin US kan fayyadamuudhaaf Austraaliyaan doolaara biliyoona 50 kanaan dura piroojeektii humna waraana galaanarraa kana hojjechiisuudhaaf Faransaay waliin waliigaltee adda kutti jechuudhaan gabaasni beekuun kan eeraa jiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduun saatanaaf qabannee dhufne hanganuma waan ta'eef hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa sagantaa fi oduu itti aanuun hanga deebinee wal garrutti yeroo gaarii qabaadhaa.